naan illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Baaraan galtee ofirra deebisee dhuftee ammoo kasaaraatti galtee jechuudha. Kasaaraa kana hunda baadhee kana hunda kaadhiitti mee hin beeka tokko lama sadii dhee. Qoy mee waan dhagaa fuudhaa deebis. Birrii qaamaasa biyya kanaa kaffaltee taare. Kaffaleere. Wallaahi. Wallaahi laati maa bitadheen galee firiidhaan galee bar maal ta'a? Deebi'uun danda'u birrichi. Riyaala 700 qofachita. Xiqqoodha kasii riyaala 700 qofa taanaan isii kaan ijarumatti irraa shaqqala jedhe inumaan jiru. Laa bas inni nu kan maaliiti beektaa kan musaanan hin deebisa. Musaananni birrii 4,300 wayi deebisa. Bas eenyu irratti deebi'a namicha saddade wayi kafiila kee yoo saddade kafiila irratti deebi'a. Inni kan taashiraa silaa istirdaada godhamaa birrii 2,200 saafi deebi'a. Wanni kutu yoo jiraate isa 5,000 sana isa kan kafiilaa minaamin. Okay, ishati Saudi waggaa meeqa teesse kana dur? Wallahi sama imna gaafata. Taayira amma namni taa'uu qabu tokko alhamdulillah walumatti qaba 13-14 taa'uun nuuf. Maaliif deddeebitanii biyya Arabaa kaatti waggaa 13 galtee deebite malee deettiin teenya jechuudha yaani. Deddeetteessa jira beebi. Okay, isa booda kana waggaa meeqa teesse? Saboda kana 12 bara 2016 kayangan gaafa kaffaladhee galuutti tabbarra achuman jira. Eessa turte? Saudi keessa eessa moo turte? Jiddaanis, Riyaadiinis, Xaayifiinis, Makkaanis dalageera. Irra jaalaa kana jiraadha Jiddaadhaa fi Riyaad. Amma buuse mudannoon nama kanaa sirra ajaa'ibu. Egaa ammaan baasa hidhee asii kotteetti hin dhufe miilaan lafarra itti qaxxale jechuudha. Kotteetti karaa qabe. Dhaqee Itoophiyaa ga'ee dhufee birri waa hunda piroosesii dabalee kaffalee dhufee Saudii ga'e. Saudiidhaan basmaasii qabdeettee Suudiin gurra keessa dhaatee Itoophiyaatti deebifte jechuudha. Ammoo Dubaay dhaqee bokkoroom biraa itti dhufe jechuudha. Wallahi ammoo bolee salaata rabbii kadhaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Biiftu welcome. Manni beektaa wanjala yoo qabaate namni Suudii kan Dubaay kan Suudii Qatar Kuwait kaaritiin ni biyyi shanan kuni walitti hidhameera fiigalee. Falmataa shoogalchii tokkummaa. Deebi'ee manni beektaa tokkee. Innati jedhaa jirtu biiftu warra diimaa qabudha kaliitii torba warra galuu hin dandeenye. Diimaa qabu hambala. Manni beektaa. Warra sanaa miti. Mucaa tokkotiyyuu dhufee as galee viizaa baafatee Suudiidha. Maal jedhee achumaan qaama cacha gisee tasbiitii qaamaan godhamuuf qabame hidhaatti gale. Achumaan warri ilmoo fudhattee dhuftee biyya kana galchuu didanii naannoo fuudhee poolis xaabiyaa dhaqee maanni rakkoon kunoo ta'e mana ilmoo qabaa. Maal balleesseetu inni gaafanne. Gaafannaan siistamii keessa cheekii godhanii kaabaa kamiriidhaan dhiquudha. Eegas kamirii gurgura kamirii irratti qabame wanjalaan gale. Achumaan iyyuu achitti hidhanii achi gad deebisanii achi wanjala namni Suudiidhaa qabu as hin galu. Jara wanjala nama biyya tokko ta'uu danda'u biyya Dubaay qofa waan tokko namni wanjala qabu mudannoo tokko keessa kaliitii torba galuu hin danda'u warri mudannoo tokko isitti hima. Ijoollee sirriitti dhaggeeffadhaati viidiyoo maannoo laayivii kana immoo sheer godhaa mubaarikii illee kottoodhaati. Mucaa tokko Saudi Arabiyaa ture. Saudi Arabiyaa irraa iqaamaa baafachuuf biyya gale. Mucichinatti mateera keessaan Dubaayitti nyaatamee jiraan hin bade lammuu sana booda ijoollee natti minne. Saudi Arabiyaa irraa karaa lafaa biyya galee iqaamaa baafachuu deebi'e. Innaan dhufee Riyaadiin ga'u basmaan olitti ba'e. Basmaan olitti baanaan gale. Galee lafaan deebi'ee dhufee jechuudha Suudii. Lafumaan ofirra deebi'ee jechuudha. Dhufee innaan dhufee uduu qabsee Saudii amma Suudiin qabdee biyyatti addu'aa goote. Ani immoo isa kanaa miti. Oika amma sabdii kutatee dalaala Dubaay dubbatatee Dubaay naqe. Innaan Dubaay naqu mushaakilaan Oromoo achiis birrii hunda kaffalee Dubaay fuutee Itoophiyaatti dubbi goote. Waan golba miti. Wallahi billahi. Kana mudatamee sammuun kee dhagaadhaa hidheen gaafadhe. Birrii dalaalli Dubaay birrii irraa nyaattee wama ta'e biyyatti galte. Natti bilbila ijoolleen natti bilbila jala jiru ta'uu danda'u. Sammuun kee dhagaadhaa hidheen gaafadhe. Yeroo inni ilaalu nagaa hin fakkaataa. Bakka danuu kasaareera namni kun hidhameera hidhaa Suudi Arabiyaatti waggaa tokko hidhame. Iqaamaan baafadha hidhee galee ofirra deebi'ee dhufee hin danda'amne lafaan dhufee hin dandeenye Dubaay dhaqee hin dandeenye
maallaqa qabu hunda dhabe jechuudha. Sammuun sana ajaa'iba buudha. Ati nagaadhaa sammuun kee jedhee jechuudha. Ulfaataadha jechuudha. Jaallatee miti namni qoonnate beekuu qabdu maallaqa jaala kan si goddaamu saayikoodha. Maallaqni hin dhufaa hin dhuma. I don't care. Walaakiin kan si goddaamu irra jaalan sammuu keeti. Namni kaminuu namni duraanii waan akka bishaaniitiif waan akka caatiitiif